Gaaffii koo maal ture? Afaan Oromoo nun ga'u, afaan Amaaraa nun ga'u, gaanfa Afrikaatti ba'uu qabna, Sumaayeetti dubbachuu qabna, Keeniyaatti dubbachuu qabna, Suudaanitti dubbachuu qabna. Sabni kun saba guddaadha, akka Afrikaatti baramuu qaba kan jedhu kan hin kaasaa ture maaliifi Ingiliz biyya xiqqaadha. Akka addunyaatti afaan ishee afaan waliigalaa kan ta'ee jiru addunyaa guutuu afaan ishee barsiifatte. Kun hanga amma Ingiliz hin jirtu dadhabdeetti. Ameerikaan jira, Chaayinaan jira kan ishee irraa barateetu afaan Ingiliz afaan ofii godhatee Afrikaa keessatti biyya baay'ee addunyaatti biyya baay'ee afaan Ingiliz afaan biyyaa ta'eetu hojiirra oolaa jira. Nus immoo isaan gargaaramuuf tattaafachaa jirra. Akkuma kana namni aadaa isaa eenyummaa isaa babal'isee barsiisu hin barama. Seenaa keessattis bu'uura guddaa kaa'e waan darbuuf tooftaan amma Oromoo jedhee isa kaan hammachuu dadhabee adeemu suni Oromummaa miti. Oromoon Oromoof qabsaa'otee eenyummaa ofitti deebi'uu qaba. Eenyummaan ofii hammachuudha, jaallachuudha, qooduudha, guddisuudha. Haadholiin Oromoo harmoo ofii ho'isiisanitti ijoollee guddisu. Guddisuu duwwaa miti akka mucaa ofitti dhaalchisu Oromoon kana. Kana dagaagsu baannaan Oromummaan siin gallee Oromoof qabsaa'e jechuun soba. Oromummaan kana kan hin hojjechaa jiru isa kun seenaa keessatti mul'ata. Oromoo ganuu hin danda'u. Oromoo ganuu jechuun of ganuudha. Oromoo ganuu osoo hin taane hojii qabatamaan gaaffii Oromoo deebisaan jira. Jiruuf jireenya Oromoo jijjiiruudhaaf halkanii guyyaan jooraa jira. Kun immoo oolee bulee akkuma OBN kana hin mul'ata. Yeroo OBN ni ijaarus arraba baay'ee, qorannaa baay'ee, dhiphoota nu jedhanii turanii. OBN ijaaruun dhiphummaadha jedhamanii turre. Kun hamma kan galataa ta'e hojiin kabajaa jirra. Hojiin kaanis oolee bulee firii buusaa akkaataa kanaan ka'ee nama waan dubbachuu osoo hin taane hojii qabatamaa agarsiisanii jiruuf jireenya maatii tokkoon isaa jijjiiruu dandeenyaan akkaataa sanaan Oromummaan kan dhugamuu danda'u anis kan hin gochaa jiru kana. Kun immoo dubbiinsa dubbii yerooti. Dubbii yerooti inuma mul'ata oolee bulee. Kan biraan Dooktar Abiyyi federaalizimii diigeetii sirna durii deebisuuf deemaa kan jedhu illee jira. Dooktar dhuguma biyya Itoophiyaa kana keessa federaalizimiin dhugaan tureera. Isinis dhuguma federaalizimii diigaa jirtu. Gaaffiin kunis gaaffii jalqabaa wajjin walitti hidhataadha. Jalqaba sirni federaalizimii Itoophiyaa keessa jiraannaan maaliif qabsoofne nuti? Sirni federaalizimii Itoophiyaa keessa jiraannaan maaliif OBN banuun dhibbummaa ta'e? Sirni federaalizimii Itoophiyaa keessa jiraannaan maaliif naannoon Oromiyaa galii ofii sassaabbatee misooma ofii dhugoomsuu rakkate? Sirni federaalaa jiraannaan qabsaa'uun keenya dogongoraa jechuudha. Jalqabumarraa Oromoon akkasitti fincilee aarsaa kaffalee qabsaa'uun isaa dogongoraa jechuudha. Namoonni har'a sirni federaalaa diigamuuf jedhanii warra sirna federaalaa diigee biyya kana qoqqoodee bitaa ture wajjiniin dhaabbatan kunis jalqaba qabsaa'uun keenya dogongora jedhanii ceephoo buufachuu qabu. Oromiyaa kan bulchaa ture eenyu? Isa fagoo dhiisii dhiyeenyuma eega jijjiirama jalqabne hoogganaa keenya filachuu hin dandeenyu filannee qoratamnee jirra. Hoogganaa naannoo Oromiyaa dhaabni keenya dhaadhiyoon filatee kana hoogganaan koo hedheetu dhiyeessuu hin dandeenyu addawaayii qorata. Soba sirni federaalizimii hin turre osoo jiraate qabsoon barbaachisaa hin turre. Sirni federaalizimii maqaatu ture amma isa dhugaa fidaa jirra. Fakkeenya naannoo Sidaamaa fudhannu. Naannoo Sidaamaa naannoo ta'een bula jedhee qabsaa'ee fincilee ijoollee meeqaaf meeqatu dhume? Waggaa meeqa qabsaa'anii? Sirni sun gaaffiin kun gaafa ka'u hin rukutaa, hin hidhaa, hin ajjeesaa, ukkaamsee tambisa. Har'oo Oromoon hin dhaggeeffata, carraa kennaa karaa dimokiraatawaa ta'een uummanni sun mirga ofii fedhiisa mirkaneessee jira. Federaalizimii jechuun kana. Yeroo dhufnu naannoo 9 amma naannoo 10 ta'ee jira. Ittuu cimaa jira moo diigamaa jira? Kun tokko. Lammaffaa federaalizimiin dhugoomuu kan danda'u heera mootummaa irratti. Heerri mootummaa hanqina kamiyyuu qabaatu malee heera mootummaadha. Hanqina isaa sirna isaatiin jijjiirta. Amma sirraa'utti immoo isaan gargaaramtee hojjetta. Bakka barbaaddutti heera mootummaa kaasa, bakka hin barbaannetti heera mootummaa irra darbaan ta'u. Inna sirni federaalizimii cimaa jira. OBN piroojeektii Shaggar deemee ilaaluu danda'a. Sabaaf sablammii yeroo jalqabaatiif maqaa isaanii akka baduu haqamuu hin dandeenyetti keenyee buna keenya dhaabnee
meeshaa garaagaraa kan aadaa keenya ibsu nyaata keenya ibsu akkam banne akaarratti bifa addaatiin hojjechiisnee shaggar gubbaa dhaabnee jira deemanii ilaaluudha. Amma sirni federaalizimii cimaa jira. Federaalizimii garuu